maashaallah kennaa maatiidhaaf qopheessite obboleettiin teennaa qabadhe isin dhufee jira hedduu bareedaa gaxumuraatti ilaalaa isin jira akkasuma boondidii natirraa daleedu boondidii akkamitti warroonni jettanii fi waa'ee boondidii beekuu yoo barbaaddan hanga xumuraatti viidiyoo keenya kana ilaalaa isin jira gara asaasaa fe'aa jirra makiinaa irratti sapiraayizii maatiitii hanga xumuraatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarran jaallattoota kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin biraa jiraaticha har'a meeshaa obboleettii keenya sapiraayizii maatii ofii qabatee isin dhufee jira jechuudha. Akkuma isin argitan arabaan fi hedduu bareedaa ta'e jechuudha. Karaan isaa keessaa boondiitiin isaallee boondiitii kwaalii ta'e qabatee isin dhufee jira jechuudha. Sapiraayizii maatii dhiigaaf jechuudha. Maashaallah jedhaan isin jedha meeshaan kun eessa deema namoonni jettan. Asas deemaa jiru asuma subscribe like share gochuun warroonni haaraa kan subscribe godhaa viidiyoon keenya kan akka isin bira qabuuf jechuudha. Duraan dursee bagaa jala bultii iidaa kan isin ga'ee isiniin jecha yoo raffadhee dhiifama isin jedha shamarran kana warroonni kiristaanaa amantii fi kutaan osoo adda hin qabin kan biyya keessaatii fi kan biyya alaallee. Arabaan jechuun isin deessa arabaan jechuun sirriisaa abbaa sooddomaa jechuudha lafarraa hojjetan isaa abbaa sooddomaa garuu diizaayinii isaa dirribii lamaan naa hojjetame dirribii lamaan hojjetamee fi boondiidiin isaa akkuma isin argitan boondiidii xankaaraa boondiidii kwaalitii jechuudha boondiidii maaladaadha. Akkuma isin beektan boondiidiin kun darajaa hedduu qaba jechuudha. Maalada jira konfortii jira farafaramuu jira inni kun garuu baay'ee kwaalitii ta'ee maaladaadhaan jechuudha baay'ee tajaajilaatu jechuudha maashaallah bileetiin teennaa maatii ofiitiif daleessiste jechuudha akka ofiitti jaalatu jechuudha ofiitti yaadaleessifataan jiru kan maatii keessee waan hin taane gadi qabaa hin hojjenne waan bareeda jechuudha waan kwaalitii qabu maatii ofiitiif daleessite jechuudha kun argaa kan kana diizaayinii hedduu kwaalitii ta'ee fi bareedaa jechuudha diizaayinii namni kamuu irraa jaalate ajajachuu danda'u jechuudha maashaallah baay'ee bareeda jechuudha kun argaa kan kana diizaayinii isaallee diizaayinii hedduu bareedaa ta'e makaddaa isaallee boondiidhaan goonee fi warroonni boondidii dhiistanii muka jala galu san hin daleessifattan kan muka jala galu suni yeroon booda gadi laafaa deema jechuudha akkasiin godhina bareedina qaba garuu kwaalitiin qabu inni kun boondidii akkuma isin argitan kan argitanii xankarri jedhame waxxaramee hojjetamee jechuudha maashaallah garqeen isaallee hedduu irra waxxaramee galee yoomuu boondidii moojjiin malee kophaa isaatti boondidii gatee waan irraamoo kumti jechuudha hedduu kwaaliidhaa kan argitan kana baay'ee jabaataa akka ta'e diizaayiniin isaa diizaayinii kana yoo barbaaddan isa kana lumuuxiin illee godhuu dandeettan jechuudha akkuma isin argitan kana lumuuxiin illee godhuu dandeettanii kiraasin isaa araat maazanidha gara laftiyyuu maasii godhu jechuudha gara naanillee kana maasii godha gara naanillee ta'e kana maasii godha jechuudha maashaallah hedduu bareeda jechuudha obboleettiin teenya arabiyaa majlisidha kiristaanidha akkasuma walalii lafaa jechuudha isin maatii ofiitiif qopheessite akkuma isin argitan kana arabiyaa majlisiin kun mitirii 7 fi walakkaadha jechuudha asirratti mitirii 1 jechuudha. Asbiraan mitirii tokko boondidii isaa natti mul'isuu jettan boondidii isaa akkuma jechuudha. Boondidii baay'ee kwaalitii ta'e jechuudha. Asbirratti akkuma isin argitan kana boondidii tokkoffaarraa hojjetame boondidii tokkocha fuudhee isinin mul'isa jechuudha. Akka isin laattanitti hin dalagamin jechuudha. Kan duwwaa jiru fuudhee isinitti mul'isa jechuudha. Warroonni ilaaluu barbaadani. Karariin isaa kun immoo karariin gubbarraa kun kireemidha jechuudha. Kajalaa kun buleedha. Kireemiin kunillee karariin kunillee silvariin kun jechuudha. Kararii qoshiftuu kan taane kararii baay'ee bareedaati. Isin adii barbaadde adiin sun ta'u jedhee karaa kana deebisee jechuudha. Karaan adii sun dafee manatti kaa'aa waan ta'eef keessattuu mana maatiin jirutti adiin sun qabu irraa teebilii kana jechuudha. Teebiliin kophaa daleessifamu. Maaliif jennaan mitirii 7 waan ta'eef kun mitirii 8 ol yoo ta'e malee mitirii 7 gadi ta'e teebiliin isaa kophaa daleessifama jechuudha. Birrii keessatti daleessifama. Yoo ammoo mitirii 8 ol ta'e immoo akka giiftii yookiin akka kennaa dabaluun isin kennama jechuudha. Arabaan jechuun mitirii fakkaatti birrii 12,000 fi 500 jechuudha. Namoonni daleessifachuu barbaadan akka fedhamaati. Abbaa 40 ta'ellee gatiin isaan dabala. Abbaa 20 ta'e immoo gatiin isaa hin qanneessa jechuudha. Akkuma argitan kana maashaallah walalillee walalii tokkoffaadhaan bitta jechuudha maatii ofiiti. Innillee mitirii tokkochi birrii 300 fi birrii 50 jechuudha tokkoffaadhaan. Qannaasullee gatiin isaa hin jira jechuudha. Tokkoffaadhaa yoo ta'e birrii 300 fi 50 jechuudha walalilleen itti aansee tiivistaandidha. Tiivistaandiitiin kun birrii 8 jechuudha namoonni barbaadanii argitanii. Maxafaan isaallee maxafaa oriijinaalidha. Namoonni barbaadan meeshaa farniicharaa ofii qabna waan ta'eef haala gaariidhaan meeshaa kwaalitii isin daleessisuu ni dandeenya isin jedha kan hojii akkuma argitan kana homaa kaffaltii tokkollee isin hin barbaachisu nu biratti namoonni daleessifachuu barbaadan meeshaa farniicharaa ofii kennaa qabna ogeessa cimaadhaan isin daleessisuu jedha argaansi kan fakkaata. Namoonni jaalatan keessan dubbisuun irraanfatina isin jedha akkasuma fakkaata jechuudha. Warri meeshaan keessan isin hin baane obsisan gaddaa waluma duraa duubaa ismi baas na waan ta'eef akkana fakkaata isin jedha keessaa siddeema jira fe'uuf guddamaa waan ta'eef nuufas isin jira jechuudha.
Boondiidiin hedduu kwaalitii jechuudha. Akkuma isin argartan kana Arabiyaa Majlisiin baay'ee bareeda. Maashaallah jedha isinin jedha namoonni barbaadan abbaa soddomaatiin jechuudha. Inni kun baay'ee bareeda maashaalladha. Hedduu ka bareedaa ta'e jechuudha argitanii. Mitirii torba jechuudha. Isin mitirii haga barbaadaniitiin ajajachuu dandeettan jechuudha. Akkanatti obboleettiin teenya maatii ofii sapiraayizii gooteerti. Sapiraayizii ajaa'ibaa gooteerti. Maashaallah jedha isinin jedha keessattuyyuu yeroo Ramadaanaa haa ta'uyyuu akkasuma yeroo iidaa garaagaraati maatii ofii sapiraayizii godhachuun hedduu namatti tola jechuudha. Akkasuma gammachuun maatii sanillee adduma jechuudha. Keessumaanuu yeroo kamiyyuu haadhaaf abbaan keenya yoo kennaa garaagaraa kenninee fi irraa gammadanii maashaallah irraa hedduu irraa gammadanii keessattuyyuu yeroo qophii garaagaraa jechuudha. Wanta isaan hin yaadannee fi waan isaan quban qabne yoo godhaniif keessumaanuu baay'ee ajaa'ibsatan jechuudha. Amma obboleettiin teennaa osoo itti hin himin akkana sapiraayizii goote warroonni boondiidiin tokkoffaan akkam jira boondiidii akkamiiti kaatti dalayduun warroonni naan jettan kinoo boondiidii kana jechuudha. Boondiidii tokkoffaa boondiidii maaladaa ka jedhamu boondiidiin orijinaaliin boondiidii kana jechuudha. Boondiidii tokkoffaadha inni kun abbaa tatinasii 20 jechuudha. Boondiidii hedduu kwaalitii ta'e asirra inni kun makaddaa isaati warroonni makaddaa mukaan hin dalaysiifatina kanan dalaysiifadha isinin jedhu kinoo makaddaan isaa kinoo kana jechuudha. Makaddaan tokkoffaan kana jechuudha. Makaddaa orijinaalii boondiidii irra taa'an kanarraa kan murame jechuudha argitanii hedduu kwaalitii ka ta'e jechuudha. Namoonni meeshaalee akkana orijinaalii kana feetan koottaa isinin jedha. Amma kun dhagaa fakkaata malee boondiidii fakkaata dhagama fakkaata jechuudha. Maaliif akkanatti bareede seetan maaliif akkana wasseenee xankarri jedhe seetan kun amma dhimma namaa guutuu tura maaliif akkana bareede boondiidiin waan keemikaala sirri itti bahee jiruuf boondiidii keemikaala qabu waan ta'eef jechuudha. Boondiidiin kun boondiidii keemikaala qabu waan ta'eef jechuudha. Asitti ammoo kinoo meeshaa fe'aa jirra jechuudha. Gara hasaasaa deemaa jirra waan ta'eef gara hasaasaa meeshaa fe'aa jirra isiniin jedha. Warroonni hasaasaa ijoolleen biyya kiyya jechuudha. Anillee hasaasa jechuudha dhaloonni kiyya. Ijoolleen gara hasaasaa ijoolleen biyya kiyya namoonni meeshaa maatii keessaniif ta'ee sapiraayizii maatii keessanii godhuuf ta'e ofiif keessaniif ta'e barbaadan gara kenna koottaa isiniin jedha. Boondiidiin kenna kwaalitii ta'uurraa namni lama giddii irra kaa'a jechuudha. Waan iji keessaniin argaa jirtan jechuudha. Namni lama giddii ol fuudhee irra kaa'a. Baay'ee ulfaata waan ta'eef kwaalitiidha baay'ee kwaalitiidha jechuudha. Kan hirkatan kunillee boondiidiidha jedhee isinii himee jira hundinuuyyuu boondiidiidha. Maashaallah baay'ee bareeda jechuudha. Obboleettii teennaa maashaallah rabbi sirraa haa jaalatu. Maatii kan kee gammachiistee dunyaa akiratti rabbi si haa gammachiisu siin jedha obboleettii tiyyaa qaalii meeshaan kan kee akkana fakkaata. Hedduu bareeda akka sirraa jaalataniif akka sirraa gammadan abdii guddaa sirraa qaba meeshaan kee akkana fakkaata jechuudha. Boondiidii kinoo fe'amee xumuramee jira amma tiistaandiidha jechuudha. Macarrashaarra akka fe'amaa jiru. Akkuma isin argartan kana meeshaaleen kennarraa akkana fakkaata. Namoonni maatii keessan sapiraayizii godhuu barbaadan akkasuma ofii keessanillee bitachuu barbaadan gara zulaa maashoo koottaa irraa gammaddan malee naasuun tokko hin jiru nagaatti.